haadha qabu dhala hin miidhu ammoo wanni akkanaatuni hakuullee ragaallee haa qabdu natti hin fakkaattu akka kiyyattoo taate jaalala sii qeebaluu qaba musaab musaab nama haadha qabu ati nama haadha ofii jaalatu nama obboleettii ta'e jaalatu kanaaf akkuma obboleettii ta'e isanii jaalala sii qeebaluu qabda akka yaada kiyyaatti jaalala sii qeebaluu qabda yoonii fi wantuma ta'uu baattee tasgabbeessitee asirraa illee lafatti illee qabbuustee haasofsiiftee abshir jechuu ni qabda itti fufaa. Midhaan tun lubbuuf balleessuuf deemte ani itti dawwaluudhaaf bilbila isiillee hin qabu. Midhaan tun ammas nama xiqqishuu mataan isii jaalala isaatti miidhame waan taateef yoo miidhaan irra ga'es jarana dubbiin kana caala fokkata. Midhaan kun maqaan isaa guddaadha. Midhaan tun dhalaadha. Amma yoo lubbuuf balleessite eenyutu itti gaafatama? Biyya arabaa jirtu. Osoo tiimnuu jiraati Musaab itti gaafatame jettanii lubbuu namaan irraan kaa'ee naannan hin dhoofani. Musaab na dhagaye abdii argasi keessa na dhagaa obboleessu na dhagaye dubbiin akka ammatti qoosaatti ilaaltu kun Musaab rabbii kiyya akka kadhe hatta dirqamaan jaaladhu dirqamaan fuudhii faratti godhi ija maqaa balleessiidhaan hin fudhadhu maqaa balleessii kana sosooba jettu ati boodanii fudhadhaafi maqaa balleessii hin fudhadhu maqaa balleessii isiidhaan fudhadhu. Musaab zaluu akkana goonee namni Musaabitti dhiyaatan keessa walii daawwattanii mucaa tanallee dhaqama walii ergitanii keessa waan kana tasgabbii miidiyaa irra qabbuuftan akkam namni isatti miidiyaa walitti saahibanaa fi inni keessaan dhufee maan gaafatini miidiyaadhaan walitti saahibanaa ta'u. Musaab ati nama guddaadha akka ijoolleen godhatiin callisimeentu dubbataa callisiyati. Abdii Harargee amma kun nama guddaadhami Abdii Harargee dhaqii fi keessan daawwalii fi miidiyaa haala gabbuusa amma miidiyaan kanan gaafatin maaliif michiyootan asirra fidii jeemii ammaan dhala jechuudha Musaabeen amma michiyoodhaan waliin beeku Musaab baalageen Musaab amma asirraa gabbu'ee dhageeffadha nama takka hin dhaga'u gurbaan laa amma jannaadhaan waliin beenu jannaadhaan waliin beenu keessanillee bilbila waliin qabnu waliin naasofnu garuu Musaabii wal beena ka miidiyaa irra fidda ka maaliif joo taate bakkitti namni wal ga'u asii waan taateef asumarraa booda kadha lafaatti illee yoo gabbuusu taate gabbuusna malee dubbii jalqaba isintu dura ol baase Musaab ammoo michiyyoon tu yoo miidhamte akkaanan jawuttis itti gaafatama seenaa ka seeraa jalaa isin baatu hundi keenyaa nama obboleettii dhalaa qabu nama dhalaa hojii dhalatee nama haadha qabu akka fayyaa ta'e abdii bakka ati jirtu barbaadnee si qabuudhaaf qophiidha nuti michiyyoon tu waa takka gaafataa jechuudha eensi irraa cabe abdii rabbi afaan kana fayyaa si haa kennu na dhagaye sitti hima Musaab obboleessu na dhagaye akka amma garana gortee Musaab jallataadha obboleessu ani beeka amma inni nan beeku jallata asii gabbu'ee jennaa yoo barbaade silkiyyuun kaasu na dhagaye sitti himaan obboleessu dhiiga mijattii sana akkanatti bootte kana na dhagaye Musaab bakka feete seeni dachii seeni samii seeni obboleessu namni si dhiisu takka hin jiru amantee amanuu baatte mucattii tana obboleessu wayita akkana boottu kana ooy sitti dhagaamu banna zaluu lageeffadhu akaroon maqaan irra kaa'ini Musaab jallataadhaati fooloo naa deebisitti deem keessaan naa barreesse Mela na dhagaye miidiyaa amma akkam godha waan kana aboo gurbaan abaarama amma barreeffama isaa sin agarsiisa Musaabi Musaab micha'oo tanan boochisin of bira fidi jajjabeessi yoo kaani kaayuma godhatta beera biraatu gurgurtaa yuuni fuutaa jennaan hudduu harree seeni ani dubrummaa irraa fudhannee hospitaala fidaa akkan dubrummaa irraa fudhatte ilaalaa naan jedhe hospitaala dubrummaa namaa laalu jira. Reefun tana zaluuli moomuu heedhatee hin beekne bakka isiin jirturraa Musaab biraan hin geessa qajee
anillee barbaachisaa taanaan waan aruuzaa mataa kiyya gubbattiin fuudha alee fookiraasiidha wanni aruuzaa guutuun. Obboleessu an dalagatte maallaqa illee qaba. Ani maallaqa ni qaba. Sirriitti hin qabu garuu Nu maallaqa keessa jalaa baasuun barbaada. Maallaqa nu sii kenna bakka musaaf jiru mana musaaf jiru yookaan shortaa qabsiisi yookaan waliin qabamii biyya gali dhaqii irratti nu bakka inni jiru si geessi. Ijoolleen warri musaaf bira jirta keessa na dubbisa mooqaa isaa. Sila moye maali beektaa jaalana mallaqa taanaan mallaqa nu bira shabe obboleessu nama nu nyaatu dhabne malee mallaqa mi obboleessu nu halkan takkatti nama miiliyoona sadii afur guulee buluu dandeenya obboleessu na dhagaye gara haqa jirtu gorree jechuudha. Mallaqaan yoom ka mallaqaan wannaa jedha mucaan jallataan kun obboleessu qajeelaa ani bar Musa abdi anatu beekaran Musa abdi jechuun badde bar amma abdi asuma gabbutee osoo gruppii keessatti waatti haasofte faallaa inni deemu faallaa na beektaa sin jedhe yoo barbaade akkam goota nama akkana Nin qabu hoggas bakka inni jiru dhahinee qabna rakkoon qabu. Ni qabna hoggas. Obboleettii ta'e tanaa waa jenna yeroo tokko atillee obboleettii ta'e qaali bakka miira keessa galtee gara biraa rakkoo biraa ofirraan ga'uudhaaf yaaliiniiti sabni Oromoo bal'aan kun si faana jira sagalee keessii dhagameera. Hundi si faana jira laa. Janna. Waan biraa. Hundi keenya hundi faana jira nam tokkolleen kan musa eeni jedhamu yoo dubbadhu. Gartee namni hunduu si faana jira hin boo'inis. Mee dhageeffadhaa waa takka jennaan himjetti obboleettii ta'e tanaa waa jennaani. Ati sin hin boo'iniiti kanaan booda ba'uullee ofirraa dhiisiti uummanni Oromoo bal'aan kun si faana jira waan birallee yaadini mataa keeyuuf hin dubbisini yoo innis nama kanaan ala Oromoon ala hin jiru nama yookaan hayyuutu jira jala kana taa'ee dhageeffataa jira si galee namni hedduu sagalee kee kana dhagahee kun komantii waan namni barreessaa jiru hundi keessanuu argaartanii kanaan booda waan biras yaadini tasgabbaa'ee atis tasgabbii godhii hiriyoon isaa keessan dhaqanii haa gaafatanii isinii ilaalamaa hin araaramuu dandeessanii miira biraa keessa hin galinii isin jechuu barbaada. Iya matuma kiyya raawuu qabi ani naaf bedduu walitti dhiyaannaa gixxim godhee qabuu hin danda'a rakkoon qabu tasanii amma tasgabbaa'u. Akkanumattuu nama guddaa natti fakkaataa dhaqiitii obboleettiin teenatu wallaahi nama ilaala abdii dhageeffadhu wallaahi osoo qoosallee ta'ee nama yookaan dhageeffatu nama anaarsi nama mazzanneetu jala kana taa'ee nu dhageeffatu jira laala waan khayrii takkaa goonume atis dhaqiitii. Moye na dhagaye obboleessu na dhagaye guddaan dhufee xiqqaan dhufee obboleessu the last chance. Abdi na dhagaye nama biyya Arabaa kana keessa ijoollee wuruur jettu tanaa miti an nama biyya Faranjiiti obboleessu Astiraaliyaa keessa nama qucee qabee galcheen qucee obboleessu inni ofirra alba'ee albaatii dhiisee uf keessa alba'ee jennaan an nama albaatii isaa san irraa haaqee ture obboleessu surrema isaatiin na dhagaye sitti hima. Ijoollee maayikee deemtee wurri kabsaa nyaattee siigalee lukkuu nyaattee gara fiitu kana siigalee na dhagaye sitti hima. Gurbaan kun mucattii tana gadi buusee imimmaan kana irraa haqaa hinaaqu abdii harkee. Udah kamu nogas. Abdi hararge mena opsi irrana ko jetti tan imman kana naadisa. Yo micaan kun guyyaan adiin kun dukkan atin fakkeesin anzalu. Naragay. Amani. Kol fi abdi ati mali oso oboliti tena wallahi. No kol. Mana? Ani bade koi sila mar ila me me ani tagari be dala abdi ko ile na ko rabe tadi ko jechun diga ile ko be لا إلا لا لزالولك يا ويتي لولا لين جين نتاس قبايتك وقرار سودا سارتي قراني لا لمون دركما يا نمي هندو نمي دي ما كان جريت نارو تنجر وكان كابو تنجر نجرو دوغا مير Kan darbe santar kafi berbacis rumah nanti dia nanti tertulis. Gafin ni karena dangga darbe. Sigale menundu andis nu miti damo boleti tena wam teen berat apa culen derkama ken sigale berat apa naya atis oboleti kabda nama fiadu kan mira ke segalte dubba tulen wai fimale argite ko sawai timiti. Nammi sigale nammi nama ta'e fimiti. Wallahi ka immo imman si kan argu batami mira ke sana magalchi. Duga kabda mira ke sabai abdi wajjin taane gadi buusanii musaabii makanallee waliif fidanii jaratan araarsuu dandeenya tasgabbaaya in lafa fiigichaan dhaqan suutallee madaqan sii gale akka fedhanillee godhuu danda'a harka nama jiran